Woboon zoonii kaabaa godina Walloo fi zoonii lixaa dabalee bakkoota hedduutti tarkaanfii fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Baalee lixaa aanaalee Gaasaraa Agarfaa fi Dinshoo keessatti waraanni murna mootummaa nafxanyaa Bilxiginnaa PP saamichaa fi maqaa maatii qabsaa'ota jiraattota hidhaa jiraachuu himan. Kibba Oromiyaa keessatti waraanni mootummaa nafxanyaa Bilxiginnaa PP maatii qabsaa'otaati jechuun haadholii daa'imman waggaa tokko gadii waliin qabanii hiraarsaa jiraachuu fi mana hidhaa keessatti yakka gudeeddii irratti raawwachaa jiraachuun dhagahame. Eebile 9 bara 2026 shama harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduuti hanga dhuma sagantaa keenyaatti waliin turaan affeerraa keenya. Woboon zoonii kaabaa godina Walloo fi zoonii lixaa dabalee bakkoota hedduutti tarkaanfii fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Bal'ina oduutiif jaalduniyaa waan qindeeffatte qabdi. Abdii fi wanteen sabaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Hartummaa Fursee bakka tolfannaa jedhamutti diina maqaa sakattaa Woboo jedhuun baatee hawaasa nagaa ajjeesaa saamaa fi dararaa ooltu irratti ebla 7 Sa'aatii 2 ganama irraa eegaluun lola jajjabduu ergamtoota maafiyaa mootummaa naftanyaa Bilxiginnaa PP waliin Woboon taasiseen humna diinaarraa battalatti 4 ol ajjeesuun madoo hedduun adabee hattoota fi weerartoota Abiyyi Ahmad qaanessuun injifannoo boonsaa galmeesseera. Kaleessuma kanas Woboon zoonii kibbaa tarkaanfii ilaalessaa fudhateen waraana mootummaa naftanyaa Bilxiginnaa PP du'aa fi madoon adabee hedduu booji'uun injifannoo galmeessuu ajajaan Woboo bakkichaa ibseera. Irree fi wanteen saba Oromoo Woboon zoonii kibbaa godina Gujii lixaa keessatti tarkaanfii ilaalessaa waraana mootummaa naftanyaa Bilxiginnaa PP irratti kaleessa ebla 8 2026 ganama tarkaanfii fudhateen hedduu du'aa fi madoon adabee loltoota mootummaa naftanyaa Bilxiginnaa PP 6 harkaan qabee jira. Tarkaanfii ganama keessaa toora sa'aatii 12 irraa kaasee aanaa galaanaa bulchiinsa magaalaa Kombolchaa keessatti tiksitoota fi leellistoota mootummaa naftanyaa Bilxiginnaa irratti fudhateen 13 battalatti yommuu irraa ajjeesuu 7 immoo madoo dandammii hin qabneen adabee loltoota 6 jira harkaan qabee jira. Gama meeshaatiin qawwee keemii 8 hidhannoo mudhii 8 fi uffata waraanaa hedduu irraa hiikuun galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jiraachuu ajajaan Woboo bakkichaa himeera. Ittuma fufuu Woboon aanaa Diigaa keessatti lukkeelee Bilxiginnaa adabuu beeksiseera. Woboon zoonii lixaa kaleessa ebla 8 2026 godina Baha Wallaggaa aanaa Diigaa magaalaa Arjoo guddattuu fi bakka addaa Keercharii jedhamu gidduutti tiksitoota bututtuu mootummaa naftanyaa Bilxiginnaa PP maqaa hiriira deeggarsaa jedhuun uummata humnaan yaasuuf gara Arjoo guddattuu deemaa turte irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhateen injifannoo boonsaa galmeessee jiraachuu ajajaan Woboo bakkichaa ibseera. Tarkaanfii guggubduu kanaanis Woboon kaabinoota mootummaa naftanyaa Bilxiginnaa PP 5 rasaasa waddee biyyattii oomaku milishaa tokko ammoo madoo dandammii hin qabneen adabee jira. Injifannoon uummata Oromootiif qabsoon itti fufaa Oromiyaan biyya. Baalee lixaa aanaalee Gaasaraa Agarfaa fi Dinshoo keessatti waraanni murna mootummaa naftanyaa Bilxiginnaa PP saamichaa fi maqaa maatii qabsaa'otaan jiraattota hidhaa jiraachuu himan. Bal'ina oduutiif jaal Nasruu Sabaa waan qindeeffate qaba. Godina Baalee lixaa aanaalee akka Gaasaraa Agarfaa Dinshoo fi kanneen biroo keessatti tibbana ebla 5 waraanni murna gabroonfataa mootummaa naftanyaa Bilxiginnaa PP jiraattota saamaa jiraachuu fi maqaa maatii qabsaa'otaa jedhuun jumlaan hidhaa jiraachuu jiraattonni aanaalee kanneenii miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraattonni jedhanitti tibbana waraanni murna mootummaa naftanyaa Bilxiginnaa bifa addaatiin saamicha ulfaataa raawwachaa jiru kan jedhan kanaan cinatti immoo maqaalee garaagaraatiin jiraattota nagaa jumlaan mana hidhaatti guuruun dararaa jiraachuu himaniiru. Aanaa Agaarfaa ganda Odaa Caffoo keessatti nama maqaan isaa Saalii Amaan jedhamu yakka malee hidhuun torbaan tokko oliif dararaa jiraachuu kan ibsan jiraattonni loowwan dabalatee qabeenya ummataallee saamaa jiraachuus dabaluun ibsaniiru. Mataan murna gabroonfataa mootummaa naftanyaa Bilxiginnaa PP Koloneel Abiy Ahmad ergamtoota garaa isaaniif jilbiiffachuun jiraatan Oromiyaa mara keessatti bobbaasuuf yakka tokko malee hawaasa hidhanii yeroo dheeraaf dararuu qabeenya saamuun cinatti gariin immoo ibiddaan mancaasuun akkasumas qulqulloota ilmaan sabichaa kumaatamaan ajjeesuun uummata Oromoo gaddaan golgoleessaa jiraachuun isaanii dhugaa qabatamaa lafarratti mul'ataa jirudha. Kibba Oromiyaa keessatti waraanni mootummaa naftanyaa Bilxiginnaa PP maatii qabsaa'otaa hidhuun haadholii daa'imman waggaa tokko gadii waliin qabanii hiraarsaa jiraachuu fi mana hidhaa keessatti yakka gudeeddii raawwachaa jiraachuun dhagahame. Oduun itti aanu akka itti aanetti dhiyaata.
Kibba Oromiyaa godina Booranaa keessatti waraanni mootummaa nafxanyaa Bilxiginnaa PP kanneen barcuma aangoo nam-tokkee tiksuuf halkanii fi guyyaa dhama'an maqaa maatii qabsaa'otaati jedhuun haadholii daa'imman waggaa tokko gadii waliin qabanii gidirsaa jiraachuu maddeen keenya gamasii miidiyaa walabummaa Oromiyaatiif eeranii jiru. Akka maddeen gamasii miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himanitti waajjira poolisii mootummaa nafxanyaa PP godina Booranaa keessatti namni maqaan isaa Saajin Galgaloo jedhamu dubartii maqaan ishee Aadde Xummee Boruu Kottottoo jedhamtu haadha manaa Wabooti maqaa jedhuun gudeeddii irratti raawwachuu fi haadholii biroo hedduun mana hidhaa sana keessatti argaman rakkoo isaanirra ga'aa jiru himachuu sodaatanii kan jiran ta'uu dubbatu. Dabalataan godinicha keessatti bitootessa 17 bara 2026 irraa kaasee maqaa maatii qabsaa'otaati jedhuun namoota nagaa hedduu hidhaatti dararaa kan jiran ta'uu fi isaan keessaa harki caalaan haadholii daa'imman xixiqqoo waliin akkasumas shamarran dabalatee dararaa hamtuu keessummeessaa jiraachuun ifoomeera. Koloneel Abiy Ahmad afaan qawweetiin umrii aangoo isaa dheereffachuuf jecha warreen dirqiin adda waraanatti fe'uun alatti saboota biroo irraa fiduun kanneen safuu fi safeeffannaa hin beekne akkasumas duudhaa uummata bal'aa hin kabajne goleewwan Oromiyaa cufa keessa qubsiisuun sarbamiinsa mirgoota namoomaa garaagaraa raawwachiisaa jiraachuu ragaan kan mul'atudha. Egaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduun ammaaf qabannee dhufne aganumaa oduulee birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura horaa bulaa deebana.